yaa Oromoo intervii dirqiin nama gaafachuun ni jirti mee? Akka yaada kiyyatti hin jirtuun akka yaada keessanitti yoo ni jirti jettan na gaafadhaati naa deebisa. Waan na gaafattanis isinumaan naa deebisuu qaba. Waan hin deebisuun qabu gaa. Namni fayyaan ana fayyaa akka sana see intervii si gaafannaa jedhanii na dhufan. Anjiruuti jetti intervuumaan baqadha. Gaazexeessaa keenya immoo hundaniin jaaladha hiriyoottan kiyya na beekan. Asitti immoo namni fayyaan dhufe intervii si gaafannaan anjee fayyaa akka sana see. Hayyee na gaafadhu. Ati yoo waa'ee harree na gaafatte. Ani waa'ee lukkuutiin sii deebisa. Siif taatii hin je'een. No nanje. Bye bye jen. Waa'ee harree on si gaafadhe waa'ee harree naa deebiftaa nanje. Waa'ee harree qara'ee biran geenyeen jee waa'uma lukkuutiin qara'ee ani. Khilleefaa dhaluusiitiin beekaa. No kanaa miti hogganaan jan keetuman fiigicha irra dhaabe dura. Kaanii na jala fiigan. Nin fiige. Fookii tokko dhufeetiin fookii tokko rabbi naa kenne. Fookii tokkotti jalaa dhokodhee barbaadanii na dhabanii na jalaa deebi'an. Silaa fookiin sun jiraachuu baate na qaban jechuudha barbaadu. Na jala fiigan fiigichaan irra dhaabe. Akkasittiin fookii tokko harkadhee duraa seenee duraa limee duraa dhabamee jechuu. Dubbatee dubbisan dubbatee nama dubbisa. Anif malee takkaa nama dubbisee hin beeku. If malee takkaa nama gaafadhee hin beeku. Namninis waan na gaafatuuf hin qabu. Faaruun baay'atte. Najajuun baay'atte. Soba natti fakkaatti. An hojii yoo jedhee hujummaan yoo na faarsite natti tola waan inni namarraa barbaadu ifirraa argachuutiin amana. That's it, enough is enough.